waliif shergodha, waliif dabarsaadha, waliyaamaadha. Odeessaan qabaa. Odeessa dhagayuu qabdanii namni hedduun fakkeenya irraa fudhachuu qabanii. Oduu lamaan qabadhee dhufee oduun lameen qabadhee dhufeen isinii diiqaa shan yoon taa'e walii shergodha, walii dabarsaa warreen jirtan silaas namni hedduun online hin jiru maza'atanaa naman gaxiqqaa jira. Warri jirtan walii shergodhaadha, walii yayyaamaadha, wal afeeraa arreeroo lamadaatiif laayivii seenuu kiyyaa. Haala yeroodhaatii wajjiin akka yerootti appideetii waliif kenninaa waan deemu jiru haala biyya teenyaa, haala qabsoo teenyaa, miidiyaan qabnu kanaa. Miidiyaa qabnu foddaa xiqqoo tanatti faayidoo inni as futtuq jenneeti waan haaree dhageenye gurra wal buufna irreedduun keessan saniif na eedanniin beekaa. Anis guunin sooshaal miidiyaa banee waan haaree arkee dubbisuuf waan haaree dhagoodhaaf hin banee seenaa, nothing else. So waan hin dhagirraa isii qooda. Takka oduu gammachuuti, takka oduu gaddaati. Oduu gammachuudhaa dhiyeenya kanaa mootummaan biltsiginnaadhaa yookaanis nafxanyaan Abiy Ahmadiin duurfamtu baaraga keessa galtee manguddoo kutaalee Oromiyaadhaa magaalota Oromiyaadhaa hundatti akka qeyroo qabbaneessan, akka qeyroo tasgabbeessan, akka hojiin guyya guyyaadhaa deebitee eegalamtu, akka roorroo fincila dhaabdu shira dalaguudhaaf manguddoo maallaqa kennanii fi leenjisanii magaalota Oromiyaadhaa hunda keessa erguun ni yaadatama. Haala kanaan manguddoo nama sadii karaa magaalaa Cirootti erganii jechuudha. Magaalaa Ciroo Harargee dhiyaatti erganii jechuudha. Manguddoon dhayxe tuni qeyroo tasgabbeessuudhaaf yakka dalagameef qeyroon dhiifama gaafattee mootummaadhaa wajjiin akka hojjettu haalli mijaa'uuf kanaaf dhaqanii qeyroon Ciroo yeroo manguddoon dhuftu gaafilee gaggaafattee akka magaalaa san gadhiisanii deeman dinniina irraa maayyii itti kennan. Manguddoon dinniina kanan dhageenye waraanni mootummaadhaatis ni eega. Deebisanii maasii dinniina lammaffaadhaa second warning itti kennanii jechuudha. Manguddoon hin dhageenyee ni bulte. Qeyroon magaalaa Ciroo manguddoota biltsiginnaadhaaf ergamee sirna nafxanyaadhaa Oromoo irratti deebisuudhaaf maallaqa nyaatee qeyroo sobuudhaaf dhaqe haay gooteeti qabbaneessitee huccuurraa guurtee qullaa magaalaa san keessaa ariitee jechuudha. Harka hudduu qullaa huccuurraa guurtee washeedhaan hudduu keessa garafaadhaa uu jechaadhaa waliitti hin deebinuu nuutu isin ganee maallaqaan bitamee isinitti ergamee uu jechaadhaa achi keessaa uleedhaan haay gootee ariitee jechuudha. Lubbuun tuyne dinniina faraqaa takkaa fi lama itti kennan haay godhaniiti garafanii achi keessaa baasan jechuudha. Wanni waan kana gaqqabee dubbadhuuf dubbii magaalaa Cirootti taate kana wanni gaqqabee dubbadhuuf manguddoonni magaalota Oromiyaadhaa hunda keessatti ergamanii jiran. Magaalota Oromiyaadhaa guutuu keessatti ergamanii jiran. Wanni qeyroon Ciroo goote kun Oromiyaa guutuudhaaf fakkeenya tahuudha qaba. Oromiyaa guutuudhaaf fakkeenya tahee walii bilbilaa internetiin hin banamne. Warreen ala jirtan, warreen viidiyoo kiyya dhageeffattaniin usinaa. Hujii boonsaa qeyroon magaalaa Ciroo hojjatte kana bilbilaadhaatii qeyroo ganda keessanitti himaa. Qeyroo ganda keessanii dhageessisaa. Qeyroon magaalaa Ciroo gootummaadhaan kana goote. Manguddoo biltsiginnaan sobdee maallaqaan bittee ergatte
huccuurraa ol qabdee akka ijoolletti hudduu jala garaftee waan isaan dhufanii fi simsiiftee qullaa magaalaa san keessaa ariite. Kuni waan boonaadhaa gammadaadhaa koflaadhaa dubbachuu qabnu jechuudha. Uummanni Oromoodhaa bakka manguddummaadhaan sobamu bira kutee jira. Uummanni Oromoodhaa bakka bitamaan keenya nu gurguru bira hunnee jirra. Uummanni Oromoodhaa dantaa teenya tolchinee barree qeeroon magaalaa Ciroo fakkeenya bireedaadha Oromoodhaaf lafa keessee jechuudha. Kanaafuu wanni zaa kanaan seeneef please beellama olii seennee jirra. Wanni as gubbaadhaa haasofnu kun nama biyya gaadhaan jirtu dur biyyatti dhageeffatan. Waan dhageessan kana qarshii 5 kaardiitti naqadhaa biyya bilbilaadhaa qeeroon magaalaa Ciroo kana gootee walii hima. Tanaat deem. Qeeroon magaalaa Ciroo gootummaa akkanaat dalaydee. Qeeroon magaalaa Ciroo ergamtoota diinaa isaan sobuudhaaf dhufe hudduu jala garaftee haay gootee waan isaan dhufaniif himsiiftee kakachiiftee qullaa huccuurraa haftee achirraa ariite jechuudha. Kuni injifannoo oliiti. This has to happen in every part of Oromia. Oromiyaa guutuu keessaa kana dhaguu barbaan. Kana booda biltsiginnaan Oromiyaa keessatti bakka takkallee hin qabaattu. Oduun gammachuu tana. Oduu gaddaa dhageeffadha. Dookumentariidhaatu qophaawee dalagamutti jira. Jawhar Mohammed irratti ragaa baasuudhaaf ajjecha obboleessa keenya artistii keenya Haacaaluu Hundeessaadhaa Jawhar Mohammedii fi shaneedhaa wal qabsiisuudhaaf Bishooftuu hoteela maqaan maal keessatti dookumentariin dalagamtee OBN'n gadhiifamuudhaaf deemti. Wanni nama gaddisiisu dookumentarii kana keessa magaalichi Bishooftuudha. Bishooftuu Lodge magaalaa Bishooftuudha. Achi keessatti dalagame dookumentariin kun OBN fi warra hojjechiisuu barbaadan keessattuu warra alaa dhufe ka amala Jawhar Mohammed hattummaasaa gantuu tahuusaa maallaqaaf dalaguusaa kana tahuusaa ni beeyna je'ee warra irratti ragaa bahu warra alattiis isa beeyna biyya keessattis eega dhufe kana godhaa ture warra alaa dhufe irratti ragaa baasan. Wanni nama gaddisiisu ijoollee waan kana goote ijoolleetti ragaa baatee OBN'if dookumentarii hojjette wallisaa keenya kan jaalannu Maammed Sheebii yookaan Maammed Sheekhaa Caalaa Yuusuf Umar Filaadhaati. Warra alaa dhufe keessaa dookumentarii kana keessaa warri qooda fudhatee Jawhar irratti ragaa bahee OBN gubbatti haatee dalage Maammed Sheekhaa wallisaadhaa fi Caalaa Umar Filaadhaa mucaa warra dannabaa baddannoo isaatu irratti dalagee jechuudha. This is very sad. Namni haga fedhe siyaasaa wal dhibu haga fedhe waliigaluu dadhabu diina dura dhaabbatee nafxanyaadhaa wajjiin Ameerikaadhaa galee obboleessa ifirratti ragaa hin bahu. Kun waan hedduu na gaddisiisa. Dookumentariin kun odeessa kana warri baase ijoollee OBN keessatti hojjattee dookumentarii kana gadhiisuudhaa deemtu. Of course isaan mootummaadhaaf dalagan. Garuu icciitii kana duubaan nu baasan waan akkanaatti nu dalagsiisan dirqiidhaani akka ragaan Jawhar irratti banamu akka ajjeechaan Haacaaluudhaa Jawhar Mohammedii fi shaneedhaa wajjii wal qabatu godhuu irratti dookumentarii dalaynee xumurree jirra gadhiisuudhaaf. Nutuu warra OBN'if dalagu waan nu gaddisiisa keessaa warra biyya alaatii dhufe nama Caalaa jedhamuu fi nama Maammed Sheekhaa jedhamuutu Jawhar irratti ragaa bahee dookumentarii kana bitamee dalagee waan
جولي بيخيساتو قدي جولي ميديا ديناتي فدلت وديسا خنا جلاباس أبليين أوان تكونين أجايب الدنيا تنقبا ولي وننوا في أمتا ميك أنو أمت خم تكون جرانو سلا أمت خم جرانيس بودر نمدين الرا أكمن نمني بيا على أمريكا الراجلي سرنا نفتنيا خنا أسو إجمال لالي أركو لمي إفرت دينا وجين أبتي رقابة ما مشي بيتي في على يوسف عمر فلادا الدنيا بدين تكونياتن نم تكو قدكتي بدين شنياتشور انجرت أدوية تقوبا بدين تكو في جتشا أبوليس خيسا كان ألغان الترور رفتو على قلتني بيخيسا ترقاب باتباتني أنا هنغان جرو لغا دبتشاراتين دو حق دبتشا لغا داف دبتشا حق آف دابتشا دا غافة دوتي رفته ويان كيكي قمتشوران دوت قمتشوران قرو نمني أبليس جوهر أن جوهر يوني سياسة ولدنيس سياسة ولدنيس جوهر وان أرمو دلقو جرا ونين أجيت شاد أف دبرسي أبليس يخنوف تكلين جرت أن داود إبساد لين جولتاد يو سياسة ولدني أجيت شاد أف كني دينا فين دبرسو نو ماليف ورمود أبواق أبنيمي أنا ولد ملي أنا ولد ملي مالي فين جراح يافلبونا ما غرغرة أكمتين وري الرت رجابه خالقاتو هتوجر نفتنيان أرخا جور جبو مليون أنجر مالك أبنوتيو الرائف كم نوت أرمودا إيجا أرمو فين جنة خجبو قاعدة كبا خيس جيسو وربادو قاجرا ورس جيسو ديمو هدته هدا خاي نمني أرمودا الدنيا أمته خم قبان جراني بجتش مع الشيخاتي في على يوسف عمر فلادا أمريكا من صوت الراجلني جوهر محمد الرجابان دتشي أمفرد تنسين سبن مالك أم سين سبن كنا نياتني فيه نياتني يونيفر نو لبونا من دات وركربي جرت لبونا من دار كربي جرت ربين قاترو هل كان إدنا خنا ناقبو بردي متاو هونو سربي بها أكمتي وانين نيات أم بيني في جتة يككنا خنا زمان خنا يرو أورمون مد قلته هندنو دين أورمو آته هندنو خنم أورمو تتأجادر بوته وسوجرو يرو ما تناخنا نمني أن ألقات أوجين رابته نما أورمو تكرت رجابه عن رقمته نما فياك أبو إنجو كن وان هدو نقدسيس وان هدو نقدسيس إدانو نمني خوني أكمل أبينا في زان نسا بفتي أدت نمني خون ربين كيسلي أدقود إيه أومي وان جونرك ورين كل يوم ماتيك أباتن if they have a family برينكيش يو family أباتن والقبا يو ماتيك أباتن كن سلبين سينات كاني سينات توري سينات هون غاريمت المنما توري سيناتون نمني مسكينومي هيومي دارا فكاتي إفين بوني جراتو جر إفين بوني مالف مدانك أبو هيكني ربي تيكني نمت يكني متاع القبتي بوني ديم هيوم مان قسنك أبدو قرو عمري تيفي قدادا أكمت نمني وان أكنا دلقي هل كان نجا الرفيق بليغا أوان جور دي قرو في مت قرو إيرتي سلا قرتي سلا دينو ما جور قباتن الليلة إيرتي قافة نما خففت نما الراخات قافة نما خففت إيرتي لقوادا نما الراخات جور الرا من الأراجر جوهر من هداد أجرو إسرقا الرتبهون أنا مدون الكلمة دو ور جوري مرمادات ره
garuu warra hidhaa joor mormaadhaa jiru lakkiin deeggaruu joor hidhamuun sirriidhaa miti joor murmullee siyaasaaniin mormaan malee ajjechaa fi xiqqeenya isaa hidhuu hin deeggaru jee warra deebi'e hedduun arge gowwaan garuu gowwaan qalbiinsaa sammuunsaa gara gaqqooyti garaa tokkicha kana malee waan takkallee ijjitu hin gartu gurrinis hin dhagu waan garaa isaa malee Maamma Sheekaatii fi Caalaan warra Rabbiin akkatti uume jechuudha. Namni safuudhaa jira. Ilma namaa taanee wanni dhalanneef human sense nama taanee bar wanni dhalanneef namni xiqqoo naasuu waliif qabaata namummaadhaani. Arra joor harka diinaa bu'ee jira. Warri mormaa turellee warri waabee harka irraa kaafate no this is not right. Johar Mohammed aikani siyasa Oromoodhaa keessatti ija yes feenu deeggarra feenu mormina nama siyasa Oromoodhaa keessatti siyasa Itoophiyaa keessatti nama arra ijoodha nama mul'atu garuu arra nafxanyaan gammachuun diina kiyyaa anaaf gammachuudhaa miti anaaf gaddi kiyya isaaniif gammachuudha faallaadha gaafa Oromoon gammadde isaan ni gaddan rakkina Oromoodhaa isaan itti gammadan Maamma Sheekaa Caalaa Umar Filaa mee eessumatti namni hawaasa keessaa bahee ooltee fi bultee namaa wajjiin hin qabne namni maatii qabu namni ilmaan qabu namni obboleeyyan qabu hawaasa wajjin jiraachuudha qaba nama wajjin ooltee bultee qabaachuu qaba afooshaa qabaachuudha qabda nama yoo duute si awwaalu nama yoo dhukubse si gaafatu nama yoo duute si dhagee si rifatu way caffeeraa misinjuu yoon qabaanne ati qochumaa xiqqaa kana qochumaa hangana hin geenyeef kanuma guutuudhaaf umrii tee guutuu yoo jiraatte what is the meaning of your life what is the meaning of your life bar Donald Trump fi caffeeraa mis wal qixa jaatanii Konko Trump he is a billionaire bidden dibbanyaat gudakatti anis garaa xiqqaa kana waan qabuun waan guuta Trumpis garuma xiqqaa kiyyasan qabaatee hangasuma guuta waan biraatii miti Trumpis garaa xiqqaa kanuma hanga kiyyaa kana qaba anis garuma xiqqaan garaatiin qaba wanni nan dalagu garaa kiyyaanuma guutti biliyeenni inni qabu sunis garuma hangasan guuta Afrika kan keessaa galle qullaa kootaan qabu fadheen awwaalamu Afrika kan keessaa awwaalamu garuu kabajaa ilmaan kiyyaaf dhiisee gaafaan du'e gammadaatiin awwaalamu kabajaa ilmaan kiyyaaf ilmaan hattuudhaa ilmaan qochumaa ilmaan abbaan garaa dhalee hin janiin harkilleen ilmaan caffeeraa misjeenaa kabajaa wanni guddaan san Okay, I will invite you. Okay, I will call you here. I will call you. Made up inviting to what up. Made up and call. The kind of invite to them be who? Okay. Marking Bergama. Second invite to go down. I don't even know. Okay, no. Me must have got this. Ajab the Facebook. Circuit and the kind of invite to go. Let me call you here. Circuit and no invite to go. This is invite to go. A good iPhone is saying whether circuit and in bill. I'm sorry. Akasi. Number of being self, say self in our gene. Waan fedhe godhuu salphina keessaan bahu salphina keessaa ol fuutee samii gubbaa keessus horfa gaddeebe walisaa Maamma Sheekaa gaafa inni biyya deemu gaafaan gurseetiin taa'e jeenii kadhee dadhabe taa'e sin fakkaattu qochumaa xiqqaa kanaa jechaaboo maqaa bireedaa kana if hin billeessine qochumaa garaa xiqqaa kanaa jecha garaa kana yoo hurii dalagnee numa nyaachifte ilmaan keetii
kuulii dalayduu sunuma nyaatta qochumaa xiqqaan gana keenya garaa jecha garaa maqaa kee hin billeessin jettiin kadhee dadhabe kadhee taa'e jee shadhe shanummaan si keessaa hin baane yaa shadhe shanummaan si keessaa hin baane gallee nyaanna bilxiginnaa wajjin gallee nyaanna jedhee kutan wallahi an bilxiginnaa wajjin nyaachurra agabuudhaan do ifiin boone akkaan fedhetti kabajaan jira bakkaan fedhe dhaqu kabajaadha amma ta'u qabadheen deemu yoon beelees garaa kiyya hidhadheetiin boone jira garaa kiyya inni arga rakkooti obboleessa kiyya kenneetiin gurguree rakkooti baha miskiina kiyyaa gurgureetiin rakkooti baha ilmaa oromoodha amma yeroo akkasii keessirraa dookumentariin sun eeggadhaa gabboodhaaf teesse yeroo isirraan gubu fara qaala mudaatiin seene yeroo gaarii qabaadhaa gaafa nu dukkan harkadhisittiin deebi'a istuudiyoo tiyyaa alaan jira istuudiyoo keessaa beetiin jira dalagaadhaafiin bobba'uudhaaf deemaa gaafa odeessa akkana harkadhee foodduutii tana as bahee isitti himaa dookumentarii yeroo xiqqootti eeggadhaadha ni dhageessanii warreen amma dhuftan viidiyoo tiyya irra deebi'aa dhageeffadhaa. Thank you.